qajeelcha poolisii godina Harargee lixaatti miseensonni poolisii godina Harargee bahaa Harargee lixaa fi bulchiinsa magaalaa Maayaa irraa walitti dhufanii barsiisota kolleejjii poolisii Oromiyaatiin leenjii dandeettii cimsannaa tajaajila poolisii hawaasaa fudhachaa turan eebbifaman. Itti aanaan inspektara Jamaal Maammadii Jaama kan irraa dhufe godina Harargee bahaa aanaa Kombolchaati. Akkaataa abbaa dhimmaatti keessumeessu wal qabatee poolisii irraa dirqama uummanni qabu akkaataatti baachuu qabnu gadi fageenyaan leenjii kana guyyaa kudhaniif sirriitti gadi fageenyaan kan fudhanne ta'uu isaati. Saajinaashaa Abdurrahmaaniin Jaama godina Harargee lixaa aanaa Xollooti. Hubannoo duraan qabnu irratti dabalataan jechuudha. Hawaasni poolisiidha. Poolisiin uummata kan jaamu kan irraa hubannee fi gadi buunee illee jechuudha. Hawaasa keenya qixa sirriitti akka tajaajilu hubannoo dabalataa qabannee kan baane ta'uu isaati jechuudha. Qophii karoora leenjii kanaa keessatti koomishiniin poolisii Oromiyaas fedhii keenya tilmaama keessa galchuun barsiisota kolleejjii poolisii Oromiyaa nama lamuuf ramaduudhaan milkaa'inaan akka gaggeeffamu ta'ee jira. Sirna eebbaa kana irratti kan argaman itti gaafatamaan waajjira bulchiinsa godina Harargee lixaa obbo Toofiq Ahmad poolisiin nageenya uummataa eeguuf aarsaa lubbuu kafalaa kan turan ta'uu yaadachiisuun kabajaa fi galata poolisiif qaban kan ibsan yoo ta'u ajajaan qajeelcha poolisii godina Harargee lixaa komishinara gargaaraa Wanduu Axinaafu ofiisaroonni guyyaa irraa eebbifaman walitti dhufeenya poolisii fi hawaasaa daran cimsanii tajaajila gaarii uummataaf kennuun kaayyoo leenjii kanaa ta'uu hubachiisan. Leenjii kana fudhannee hawaasa keessatti gallee duraanis akkuma beekamutti hawaasa keessatti uumamne hawaasa kanaaf tajaajilaa jirra. Ammas immoo daranuu cimnee gara fuulduratti hawaasa keessatti seenne araddootas haa ta'u aadaa nuti jirru kana keessatti seenne bifa gaariidhaan akka hawaasa barbaaduu sanitti tajaajila gaarii akka kennitan. Kana malees filannoo marsaa torbaffaa akka biyyaatti gaggeeffamu rakkoo nageenyaa tokko malee akka raawwatamuuf cimanii hojjechuu akka qaban dhaamaniiru. Filannoo marsaa torbaffaan nu fuulduratti nu eeggata. Filannoon kun immoo kan gaggeeffamu sadarkaa araddaatiini. Humni kun immoo asitti leenjee aanaa irratti guddina irratti kaafuu sonteen aradda irratti bu'a. Sadarkaa araddaa nuti itti jirru hundinuu irratti filannoon kun rakkoo takka malee akka gaggeeffamuuf leenjii asirraa fuutanii deemtan kun lafarratti bu'uu qaba jechuudha. Itti gaafatamaan kutaa olaanaa itti seekkaa qajeelcha poolisii godina Harargee lixaa Koomaandar Tasammaa Nyaaphoo akka jedhanitti gamaagama xumura raawwii hojii bara 2017 irratti gaggeeffameen hanqinni dandeettii raawwachiisummaa tajaajila poolisii hawaasaa kan jiru ta'uu hubachuun leenjiin kun akka kennamuuf koomishinii poolisii Oromiyaatiif kan dhiyeessan ta'uu himan. Hanqinni raawwachiisummaa dandeettii raawwachiisummaa akka jiru gamaagamaa wanta turreef kolleejii poolisii Oromiyaatiif koomishinii poolisii Oromiyaa gaafanne. Gaaffii nu gaafanne san gaaffii bareedaa inni irraa fudhateeti barsiisaa lama nu ramadeeti mata dureewwan adda addaa irratti leenjiin nu kennamaa ture. Koomishinii poolisii Oromiyaa waraqaadhaan deeggarsa gaafanne barsiisaa kolleejjii poolisii Oromiyaatiin barsiisota kolleejjii poolisii Oromiyaatiin dandeettii raawwachiisummaa ofiisara tajaajila poolisii hawaasaa haala gaariin nu kennamaa ture jechuudha. Leenjiin kunis yaadrimee fi falaasama tajaajila poolisii hawaasaa irraa eegalee hanga itti fayyadama teekinooloojii fi koompitaraatti kan kennameef ta'uu ibsuun koomishinii poolisii Oromiyaa fi kolleejjii poolisii Oromiyaas galateeffatan. Yaadrimee tajaajila poolisii hawaasaa fi haala hojiirra oolmaan irratti jiru haala gorsituu walabaatii fi patroolii daawwii kennaansa tajaajilaa fi karoora irratti haala itti fayyadama teekinooloojii fi kompiitaraa fi madaallii ga'umsa kompiitaraa kan jedhu kennamaa kan turedha. Ofiisaroonni guyyaa irraa eebbifaman dubbifne tokko tokko leenjiin kun hubannoo duraan qaban kan isaaniif gabbisee ta'uu fi nageenya gandoota isaanii mirkaneessuuf kan isaan gargaaru ta'uu dubbataniiru. Bifa xiqqeetiin leenjiin kun kan kenname muuxannoo akka dhuunfaa qabanis barumsas wajjin wal qabatee waan sammuu namaa keessatti taa'uu danda'u sirriitti nu qaraasanii jiranii haa galatoomanii jechuun barbaada. Uummata sodaa yakkaa irraa bilisa ta'ee fi duudhaalee fi safuu hawaasaa kabajuudhaan hawaasatti makamne hawaasa jechuun poolisiidha jechuudha. Poolisiin wal keessa makamne kan tajaajilu jechuudha gara fuulduraatti. Xumura irrattis barsiisota, leenjistootaa fi qaamolee galma gahiinsa leenjii kanaatiif deeggarsa adda addaa taasisaa turaniif waraqaan ragaa fi galataa kennameera.